Garaan kiyya dadhabee kalee asii mana kana ijoollee kiyya qe'ee kanatti gatee maaya qullaatti mijattii sana bira dhaqee yaa caaltu gabbay mana sana yaa caaltu biyya gali yoo rakkatte Oromoon si cina dhaabbatti jennaan an rakkadhe siin jedheera naan jette rakkadhe siin jedheera moo anas si kadhate jette anallee natti muufatte asumaanis dhiifama jechuun barbaada. Kanaafiyyuu ayyaanni Meemunaa shiiga achitti maragee hambise achi ishee haa buqqisu jedha malee ani waan jedhu takkittiin hin jiru. Ishiin achuma teessee hajjoo kiyya akkamitti gatee deemalee eeshaan asha ta'alee sha'itoo tobbee tokko bichaa naa kenni jette amma kun guyyaa 4 lakkaafii jiraanuun guyyaa torbeen ishii sun waggaa 4 hidhanii agartu boru achi gabbaatee niintittiin Laallibalaan kan iyyitee addaaniin kunne sun shaqa dubartoota meeqa maallaqa jettee fixxee jirti jechuudha. Ulfa sinirraa baasa jettee maallaqa hedduu nyaatti lubbuu hedduullee baasti. A'uuzu billaahi min sheexaanir rajiim. Garuu kun intala namaa natti fakkaattu Yihuudaan illee akkashii kana godhaa laata nama jecha argaa jirtanii dubartoota meeqatti taphataa jira. Kunis egaa ergama jaartii hajjii yookiin immoo ergama magartuuti. Dhibbaan dhibbatti borummoo yookiin waan as ba'u sinuu ni agartanii ani shakkiin kiyya kanadha. Kaaniin dhuftii kaaniin baatii wanti abdii kanas waan nu gala takkallee wanti caaltuu keenyas haasa'amee hin dhumu rabbiin ishee haa qajeelchu jechuudha. Biyya kanaa bahi mana sana gabbahi sagalee ishiin sii waraabdu kana asirratti baasuuyyuu dhiisiiti. Yaani deemi poolisatti kennii yaani translate godhanii afaan Oromoo kana arabiffatti jijjiiratu ni danda'u jennee gorsinee illee dadhabne maaliifiyyuu viidiyoo kanarraa ishiin illee ilaaltee waa sirreeffattee jechuudha. Wanti kun asirratti ol ba'uu osoo hin ta'in akka iccitiidhaan geessite osoo waajjira poolisaatti himattee irra wayyaadha natti fakkaata. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa waan koon maalluuf qabattee dhufte jechuun keessa waan hin oolle dhagaa waaneen isiniif qabadhee dhufe waanuma addaati. Garuu kaa isinillee quba qabdanii maal jettee namtittiin immoo musiibaanii Meemunaa koo moo Meemunaa koo maqichuun harka naaf hin qabamne baay'ee illee. Way gude amma kolfina kaa wallaahi mana hidhaallee teessee ilaala shira ishiin yaadaa jirtu jaartiin hajjii kun a'uuzu billaahi min sheexaanir rajiim. Dhugaa waan ni dubbatanis nama harkaa badaa. Ishiin seera jala teessee illee kun seera jala teessee namni seera mana seeraa deeme xiqqoo rifatee waa takka yaani injiraa miti irra xiqqoo shirifattanii illee of tasgabbeessitanii gara rabbii keessanitti deebi'u malee namni bakka seeraa illee taa'ee waan hin taane dalagu ani nama akkasii argees dhagayees hin beeku dhugaa iyyi ishii qaaqni ishii nurraa citee ture guyyaa lamaan kan ammoo bilbilumaanuu gurra nu uraa jirti jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba waan ishiin gootu gochaan ishiin gootu yaadni ishiin ammallee yaadaa jirtu kun hasaada guddoodha dhugaa waan immoo rabbiin sa'iditti ishee ergee kan hin beeku yoomuu san argattu yoomuu san dandeessu inni rabbiin karaa dhugaarra waan deemuuf isa eega jechuu barbaada asirratti. Waan caaltuu keenya gana haasofnellee waan hin dhumnedha isiniin kunuu quba qabdanii anaanillee ijoolleen baay'een agasirra teessee qaaqxu. Maashee kattiin finnee maashee ka biraan geessinee naan jechaa jirtanii ani aga mana ishiillee deemee karadheenii mana kana gabbayii sitti haafuu wanti jiru kun guutuu jedhee ishii karadhee dadhabee jechuudhaan isiniin jedhee jira. Dirqama miti yoo nama gargaaru bahee kaameraa kan akka isaanii kana dhaabbatuuf dirqama hin qabu. Kanallee ammallee dubbatuullee hin feene akka mana ishii dhaqee akkan ishii karadhe kana isinitti himuu barbaadne garuu immoo waan himuu barbaadeef ijoollee hedduutu keessanillee naa barreessaa jiran maal ta'a caaltuu cina yoo dhaabbatte yaa haadha sabkee barmujattiin fayyaan qabdu siirii tokkanatti raatessee jiraanaan jettanii jirtanii siiriin waan raatessee takka hin qabu ishii akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhee waan daa'ima ishiillee kunoo takka lafaan kaasaa hin jirtu. Waan namtittii mujrimaaf waan hajjii mujrimichaa malee waan ishiin qabu takka hin jiru jechuudha. Namni immoo kaadhumatti siiriin dhamaase akkuma hajjii jazbaa sana gaafa duraa maratee ciisa malee akka caaltuu kana hin godhatu jechuudha. Kun nagaa qabdi hiriittis achi ergitee mana hidhaatti akka isaan aadiyoo irraa waraaban godhaa jirti. Namni of hin beekne waan akkas akkasiillee hin dalagu. Ishiin maanni yaadni ishii hajjiidhuma
bira taa'u mana sana gadhiiftee ba'uun barbaaddu jechuudha. Garuu musiibaan ishii eeggataa jiru waan guddaadha jechuudha. Namtittiin mana hidhaa teessee ammallee hidhaarraallee hin baranne ammallee waan hin taane yaadaa jirtu. Yoo achii baate lubbuun ishii kun akkam ta'a jedhee namni lubbuu ofiitiif yaadu kabiraa dhiisaafi daa'imni dagatamtee homaa rakkoon hin jiruuti. Lubbuu ishiitiifuu yaaddu jedhee ani na dhiba waan ni caaltu kana akkuma isiniin jedhe gaanii karadhee ni dadhabe immoo intala namaa kan dirqamaan wal lafarra harkisee waan mana kiyya fiduuf takka hin jiru mana isaanii sanaa osoon akkan sodaadhu deemanii ijoollee kiyyarraa waa yoo ta'e namni ijoollee kiyya garagalee naaf ilaalu hin jiru kan hin keessa jiru bultiidha. Bultii kiyya waan sababa namaaf dhabu hin jiru jechuudha. Ijoolleen baay'eellee galatooma. Yaa waan koositti haafuu waan namaa keessa hin galiinii waa jiruu kee jiraadhu naan jettanii anumaaf yaaddaniitu ani immoo jiruu namaa keessa waan takka waan hin gale hin jiru dhugaa dubbatuudhaaf ani jiruu namaa yoo yaanaa danda'ame walitti deebisuu malee waan addaan diige takkallee hin jiru jechuudha. Namuu ofumaaf wallaaqa magaalaa kana keessatti koomantii hedduullee ni dubbisa wallaahi hin kolfas yaani dubartiin hayyuun dubartiin cimtuun dubartiin xaarrattee gidaara namaa dhiqxee social media kanarra hin baane hedduutu jira kan hin mul'anne jechuudha. Ijoollee ishii gajjettee ka guddifattu kan namni illee maqaa ishii hin dhoofne jechuudha. Garuu oguun koomantii takka laaluun aaraa maaliifuu dubartiin hundu walitti qabamtee arrabsamaa jirti. Namoonni Yemen kana keessa jirtan dubartoonni dullattoonni yaani dhiirti sin maalaa ta'uu bakka waa hedduu barraa jira jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf dubartiin hundi takkaa miti. Kanaafiyyuu ijoolleen baay'een immoo maal jedhanii yaani koomantii dubbisuu waan natti toluufi ijoolleen Yemen keessa seentan baharaan waan dhuftaniifuu sheexanatu mataatti isin bahee akkasin godhaa jettanii jirtanii yeroo tokko sogaa isinillee waan akkas isin jechisiise kun waan argaa jirtanidha. Garuu immoo dhugaan dubartoota hedduu dhokatee waan jiruuf hunda soo waliin qabu baattanii isiniin jechuu barbaada dhiifama wajjin jechuudha. Inna waan alaan kun gooto soo argaa jirtanii immoo cal jettanii darbuunis ni ulfaadhaan illee yaadanuma kennadhaa mitiire kunoo asuma irratti osoo kacaaltullee hin xumuriin ka abdiillee oguun siniif kaasu argaa jirtanii dubartoota meeqatti taphataa jira. Kunis egaa ergama jaartii hajjii yookiin immoo ergama magartuuti. Dhibbaan dhibbatti borummoo yookiin waan as ba'u sinuu ni agartanii ani shakkiin kiyya kanadha. Kaanin dhuftii kaanin baatii wanti abdii kanas waan nu gala takkallee hin jiru rabbi isaa qajeelchuu jechuu barbaada. Viidiyoo sammaranii gadhiisan argaa jirtanii kaan edanarraa bahii sitti iyyaa jechaa jirti. Har'a immoo deebitee ilillii sanaan akkasitti si gudeeda jedhee na rakkisaa jechaa jirti. Asumaanis abdiin egaa namallee hin dhaga'u ofiillee ta'aa hin jiru. Namtittiin kun egaa akka jettutti waajjira poolisii deemaa zinaa dalagaa jiranii jettee jirti. Dhuguma biyya kanatti dhalaaf dhiirti yoo namni takka deemee sin tokkome boolla hin baane keessa sin galchuu jechuudha. Shari'aan biyya kana hedduu jabaatti. Hundaafiyyuu ka rabbiin haalaaffisuu dubartoota kana kan argitanii nu warra shaffaxatee sirnaan jiraatu kanallee waliin nu qabaa jirtanii jechuudha. Homaa gochuu hin dandeenyu dubartii ta'uu nu gaa walumatti nama qabaa isiniin jedha. Egaa wanti caaltuu keenyas haasa'amee hin dhumu rabbiin ishee haa qajeelchu jechuudha. Biyya kanaa bahii mana sanaa gabbahii sagalee ishiin sii waraabdu kana asirratti baasuuyyuu dhiisiiti. Yaani deemi poolisatti kennii yaani tiraanislaate godhanii afaan Oromoo kana arabiffatti jijjiiratu ni danda'u jennee gorsinee illee dadhabne. Maaliifiyyuu viidiyoo kanarraa ishiin illee ilaaltee waa sirreeffattee jechuudha. Wanti kun asirratti ol ba'uu osoo hin ta'in akka iccitiidhaan geessite osoo waajjira poolisaatti himattee irra wayyaadha natti fakkaata. Garuu kanamii karaa isa baasu isuma beekaa jechuudha. Jaartiin hajjii immoo asirratti maal jettee ani ulfadha. Bakka doktora wayii anasii ergaa deemtee qoricha naa fidda. Qoricha sana ogguun fudhadhee nimmiidhamaa dhukkubsatullee ni danda'a. Ani garuu ulfallee natti hin fakkaattu rabbiin naaf haa dhiisu. Kun shakkii kiyya waan ijaan hin agarreedha. Akkuma waliin argaa turredha garaan baatii 3 baatii 4 kana waan garaan ol ba'e takka hin agarre jechuudha. Kanaafiyyuu an shakkiin kiyya ulfaa miti ka jedhudha.
المهم ulfastaate dhiiftee ishiin amma tooftaan ittiin deemaa jirtu maalidha karaa achi baatee nama meetu jechuudha akkuma argaa jirtanii namuu firrofiillee du'e akkana ni bu'a jedhee hin yaadu mukicha natti fakkaate ka maamunaa moo maal jette ani saamunaa jette maamunaan hin beekne garuu naaf hin galle jechi kuni akkana fakkaatutti ka wantichi waan jala gugguban sanaa waan akka mukaa sana naaf fakkaate malee waan bira maali ka waan hedduutti amananii Gruuppiin ishillee hedduu jiranii mana hidhaa sanatti illee deemanii ishiitu ajaja dabarsaa jira jechuudha akka odeeffannii tokko dhaggeeyyitti jechuudha. Namtittiin durallee lubbuu namaa baasaa turte shakkii qabaa fuula wayii fidhatti isiniin jedhee jira yoo viidiyoo kiyya darbe irratti caqastanii jiraattanii jechuudha. Akkuma isiniin jedhe akka namoonni hedduun haasa'anitti ishiin amma doktora ni beekatte malee kana itti icciitiillee gadi hin baafne. Dubartoota meeqa maallaqa jettee fixxee jirti jechuudha. Ulfasin irraa baasa jettee maallaqa hedduu nyaatti lubbuu hedduullee baasti. A'uuz billahi min sheexaanir rajiim. Garuu kun intala namaa natti fakkaattu Yihudaan illee akkashii kana godhaa laata nama jechisiisaa garuu intala musliimaati dhufti ishii musliimaa ani garuu musliima akkashiiti argeen beeku maqaa musliimaa nyaatte maqaa oromoo nyaatte maqaa dubartii nyaatte jechuudha namtittiin kuni. Akkuma isiniin jedhe ka lubbuu nama meeqatu harka jira jechuudha namtittii kana fayyaallee hin qabdu ammallee kuno ulfa ofirraa baasa jedhee qoricha dhugaa qorichicha yoo dhuge immoo mana yaalaati akkaataan itti badu anatu beeka jettee mijeeffataa jirti kana hunda baatee aga asirratti afaan bantu jechuudha caaltuun deemtee waajjira poolisii kuno namtittiin akkas jechaa jirti astorgaamiin yoo fiite akka feetetti jettee kana ragaa godhattee achittutti jabeessuu qabdu ganaa asteessee ishii morma gaccabsitee a'uuz billahi waan caaltuu kana akkana mataan na gubata onnee kana baqqollee onnee tolna dhaabbata kun ishii waa'ee ishiin tinii ta'u jechuudha. Egaa nama gochuuf hin danda'u nama kana ni gorsitanii itti himtanii karaan kun isinii ta'a jettanii egaa isin dide ka isa baasu abbumatu beeka. Gorsa kiyya caalammoo akkan yeroo baay'ee isiniin jedhu gorsa hayyuu gorsa abbaa miskiinaa gorsa saayidoo kan hin dhagayin caaltuun gorsa kiyyaa fi keessan dhageessedhe ani tasfaa irraan godhadhu akkuma isiniin jedhe soo gorsi ishii deebisee wanti takka ishii deebisee koomantii keessanii bilbila ishiillee yeroo baay'ee naan jettanii ani bilbila ishii isiniif kennuu hin danda'u maaliifiyyuu bilbila kiyya namni tokko akkan kennineettee na akeekkachiise keessattuu ana faa jechuudha. Kanaafiyyuu ani bilbila ishii isiniif kennuu hin danda'u asuma irratti dhiifama naaf godhaa. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya anammoo ijoolleen hedduu si dubbisuu barbaanna warreen naan jettanis ani akkuma isiniin jedhee waan koshoo jettanii yoo sarchi gootan feesbuukii kiyya ol sinii bahaana dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Ani immoo waan namaa keessa hin galu dhugaa naan jettanii kunoo namni fira fakkaatee wal waabee mucaa kalee galaafatan sana argitanii jirtu kottu wajjin qamaana jedhanii lubbuu isaa baasanii ani immoo ijoollee kiyyaaf jiraatuun hin fedhaa. Garuu garaan kiyya na dadhabee kalee asii mana kana ijoollee kiyya qe'ee kanatti gatee maaya qullaatti mucattii sana bira dhaqee yaa caaltu gabbay mana sana yaa caaltu biyya gali yoo rakkatte oromoon si cina dhaabbatti jennaan an rakkadhe siin jedheera naan jette rakkadhe siin jedheera moo anas si kadhate jette anallee natti muufatte asumaanis dhiifama jechuun barbaada. Kanaafiyyuu ayyaanni meemunaa shiiga achitti maragee hambise achi ishee haa buqqisu jedha malee ani waan jedhu takkittiin hin jiru. Ishiin achuma teessee hajjoo kiyya akkamitti gatee malee eeshaan asha ta'alee sha'ii torbee tokko bichaa naa kenni jette amma kun guyyaa 4 lakkaafii jiranuun guyyaa torbeen ishii sun waggaa 4 hidhanii agartu boru achi gabbaatee niintittiin Laallibalaan kan iyyite addaaniin kunne sun shaqaala si godhatti duruu shaqaala kiyya shaqaalaafu naaf hin taatu jettee arrabsaanii turte jechuudha jaaltu. Kanaafiyyuu ani waan hin agalchu takka hin jiru jechuudha. Waan hin gochuu danda'u yoo jiraate du'aa ishiidha gochuu rabbiin aqlii ishiitti haa deebisu yoo aqliin ishii dhugumaan hir'ate jechaadha. Isiniin kunis du'aa godhaaf hin arrabsiinaa dhugaa zambiirraa ishiirraa dhiqaa irra nu keenya dhiifne. Kanaafiyyuu aniin kunis yoon balleesse
na of kalchaa aareetaniin wallaahi kan jedhamuun qabne jechuu danda'a. Yaani ni aara miira keessa gara siniin kunu koomantii ijoollee argee wallaahi akkana kolfanii koomantii takkan dabarsu kan namaallee kiyyallee ni dubbisa. Maaliif koomantiin illee na bohaarsa. Kanaafuu koomantii badaas hin barreessinaaf jechuudha. Yaani haamlee shittu qama xiqqoo aga dandeessan jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa. Egaa akkuma jedhamu yoo siriidhaan taate rabbi irraa hafuudhu. Garuu akkasumatti hin fakkaanne isiniin kun egaa warreen na yaaddanis warreen natti daba yaaddanis hunda keessan galatoomaa jiraadhaa. Bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu waan feetan na gaafadhaa. Yaada keessan koomantii na barreessaa isiniin jedha. Turtii gaarii aga viidiyoo biroon walitti deemnutti isiniin jedha.